Kottaa nama uumnaa nama nu fakkaatu jannata din keessaa baraan haa jiraatu jedhee Waaqayyo Abbaan nama Addaam jedhamu biyyoorraa hojjetee hafuura jireenyaa kara funyaansaatti isatti baafate. Karoorri Waaqayyo baraan haa jiraatu tokkotti immoo feegee baay'eetti akka nyaatu uumee yaaddoo malee Edenitti geessee jannata din keessa isa boqochiise. Qofaa jiraachuusaas ilaalee gaddee fi hirribatti buusee Ewwaanin uumeef. Addaamis gammadee gammachuun simatee lafiin ishee lafee koo foonni ishee foon kooti kunnamee jedhamti jedhee moggaafate. Walumaan jiraachaa gammachuu qooddachaa jaalala uumaa isaanii waliin dudubbachaa gaddi isaaniin argu wawwaannaan beekanii yaaddoo malee taa'u jannata Eden. Kan karaarraa kaatee haxxummaadhaan dhufe kan gad darbatamee teessoolirraa kufe bofni bara durii ergamaan seexanaa du'a baatee dhufe biyya lafaa kana. Ilaalcha jeeqamaa dubbannaa fookkisu faallaa waaqaa ta'ee kan namaa sobsiisu waaqa uumaa wajjin walitti isaan buusee daandii jireenyaarraa boolla isaan buuse. Qullaa walii argan wal saalfatanii jarri mudaa malee dur wal jaallatanii qullaa akka ta'anii lamaanuu arganii jannata Eden keessa dura dhokatanii. Namni waa balleesse maal ija jabaataa Addaamiif Ewwaantu suuqa wal dhokata baala arbuu ciranii uffata godhatanii yeroof of goomsu dawoo dhaabbatanii. Waaqayyo sadeemee gara Addaamfaa dhaqee Addaam jedhee waame iddoo isaatii dhabe tokko dabarfatee lamaffaatti waatee ani qullaa kooti jedhechi fagaate. Qullaa kee akka taate eenyus si hubachiisee mukicharraa nyaattee seexana dhageessee jedhee gaafatnaanii Waaqayyo deebisaa Addaamis dubbatee kan qabu komiisaa. Akka na gargaartuuf kanatti naaf laatte ofii isheetii nyaattee Ewwaantu naaf laatte iji koo banamee qullaa koo mul'ata dubbiin kun namiti Ewwaan ilaallata jedhee karaa salphaa dubbii ofirraa cufee darbiin ishee geenyaan Ewwaantutti fufe. Anis maalan godhee bofatu na gowwoomse dubbii ati natti himte soba natti fakkeesse mukicharraa nyaadhu akka waaqaa taata amaaf gaarii beekuun akkuma isaa taata jedheetu natti mee bofti na nyaachise ani maalan godhee isa kan balleesse. Waaqayyos dubbatee murtoo isaaniif laatee aariin isaas boba'ee fuula geeddarate sababii kee hojjechaa lafti haa abaaramu baalaan waraanteenis irratti argamu dafqa keetiin buli joore amma dandeesse jedhee Addaamiif murtoo isaa dabarse. Qooda na dhageessu bofa akka dhageesse guyyaa gammachuu kee qat godhee hin daangesse miixadhuutii da'i miixuu kee dheeressaa jilbabbaa manaa kee gaditti naangoo kee xinneessa ji'aan laguu argisittaa deddeebu kajeellaan kees guddaa kan siin oli'atu. Kan Ewwaan raawwatee bofa yoo abaaru madda kufaatiiti Waaqayyo sammaaru garaa keetiin lo'i lafarra jiraadhu hundumaa gad ta'i hundarras xinnaadhu sanyiin dubartittii mataa kee dhidhiita atis yoo dandeesse koomeessa hiddita siif sanyii ishee gidduu diinummaa nan buusaa innumna si caalee mataa kee buruusa. Afaan Waaqayyo irraa murtiin kun laatamee jannata Eden keessaa namni gad baafame jannati Edenis billaa qara lamaan namatti cufamee erga keessaa ba'ee alatti ittifame. Ilmi namaa kufee cubbuudhaan wal makee waaqatti adda ba'ee lafa du'aa dhaqe waaqaaf nama gidduutti wal dhabdeen uumamee tokkummaa dur turetu addaan diddiigame. Kan garaan jabaanne Waaqayyo arjaadha waan barbaade gochuun isaaf salphaadha. Ixaanni aarfamee aarsaan haa dhiyaatu xobbaallaan qalamee foonnis haa gubatu lubni dhiiga fuudhee dura koo haa dhaabbatu kanaaf namni ofii isaa natti araarfatu jedhee Waaqni yaadee nama guutuu gochuu namnis hin dandeenye cubburraa fagaachuu harka boojuu taa'ee orma waaqeffata waaqolii ormaatiif dhaqee jilbeenfata. Waaqni Musee waamee abboommii itti laate kan ittiin jiraatan ofii isaatti hojjete fayyina namaatiif kunis gaan taane ammanniif jallinni garaa namaa hin baane. Cubbuun karaa Addaam gola namaa seenee miixateetu dhale du'eenyuyyuu hin feene gatittii isaa cabsee waanjoo itti ta'ee fedhii namaa malee yaabee irra taa'e. Kaan aarsaa dhiyeessee dhiigas dhangalaasee waaqa uumaa isaatti ofii isaa araarsee
bayyaannatee bula halkan tokko qofa inni guyyaa dhufu immoo isuma irratti hafa. Kan karaarraa kaatee jooraa burjaa ja'u eenyuun ni jaallatee waa'ila isaaf ta'u fira tokko malee kan qofaa jiraatan abdiis kutatanii kan du'a eeggatan Waaqayyos ilaalee garaan isaa gaddeefi tokkicha ilma isaa erguu murteesseef. Afaan raajotaatiin akka dubbatame cubbamaa fayyisuuf Yesuustu ergame kan namni ittiin kufe foon Addaam uffate Maariyaam durbarraa Yesuus nuuf dhalate. Dukkanni immoo hame kufee badduu ba'e kan fayyina baatu aduutu nuuf ba'e. Mataa buusuun hafee gaddis raawwateera mootiin Waaqaaf lafaa Yesuus dhalateera. Gola gaddaan guutee gammachuu dhaalchisee garba cubbuu fuudhee luba nu taasise mirga isaa nuuf kenne jireenya isa caalu iddoo Addaam nu baasee dhaqnee akka dhaalu. Alfaadhaaf Omeegaa danda'aa waan hundaa qulqulluu kan hin qabne mudaa tokkicha ilma isaa tola kan nuuf laate Waaqayyoo dha'ootiin ni nu jaallate. Waggoota dheeraatiif kan eegamaa ture hin dhufan dhalata ilma namaaf fureen aangoof mootummaa isaa gatitti baatee namas kan fayyisu lubbuu ofii isaa laate. Wal dhabdee balleessee nagaa kan baay'isu dhukkuba cubbuuttii kan nama fayyisu oolichi araaraa Yesuus nuuf dhalate lubbuun keenyas isaan jannata jiraatte. Yihudiidhaaf Giriikii saba warra hormaa walitti araarsee deebisee tokkummaa qulfii Si'ool fuudhee balbala isaas cufee jiraadhaa nuun jedhee jireenyitti fufe. Hundumtuu gammadaa kan biyya laaf keessaa dhufee nu olfate butaa waraabessaa. Egaa kana booda gatiin cubbuun jiru Yesuus dhalateera kan cubbamaaf furu.